Wagwan qeerroo fi qarree isii boo jabu react arras video bashane so barso sana video sirba anama ajaba yeroo jalqabaati sirba isarra dalagaan yeroo mara sirba sarata reacting dalaga jedhee yaada ture garuu arras sirba ajaa'iba way qabatee dhufee jira sirbi kun maal akka jedhu beek waliin laal so ergaan gadhiifame xiqqoo na dura turee jira so sirba kana react gona warri jalqabaati gara channel kana dhuftan subscribe gochuu argas video kana like gochuu yaada muraada qabdan comment irra kaasiniin jedha imbataattan nama akkamii sirbisa yeroo baay'ee waan baay'eef keessaa qabaan ta'eef gara video kana Gada Hamda wanca jedha Gada Hamda wanca official video react danulle wanca fuudhu qabna malee damn choominni maal fakkaate si asitti a'uuzu billahi minash shaitanir rajiim ora mililikiin fakkaate gabbe kalla dawale wow psychology of money leading change a lot of stuff here and what go to the Duri ego in the enemy Doshiba enu di bisaren one up one well straight as it okay ufate kan ya ufate warra damma okay dam Oromo tu takanisa saniif tuuta kanniisaa maqaadhaanii wanni kanniisaa keessa gaagura kanniisaa keessa dhaabbatee sirbaa jiru jechuudha. Ayyaabbo gaddisa odaa jalataanii waa aduu wakimaa ture midhaan sanyiif ka'anii gargar basani burubela ushakure wakatana deena wado wakatana radubana veeti waka quality video wakatana tawani jede fi mali kana rubana me gargar basani mal jede sin mal jede you know like akam gona veeti react illal duba des raduban enter dubat wa adu wakimature lugar sun gaddis yala taani aduwan itti mutakkalan jirtu okay midhaan sanyiif kaani gargar basani burubela ushakure okay jiraachu keetu jiru kiyya maqaa kan keetu maqaa kiyya jiraachu keetu jiru kiyya okay maqaa kan keetu maqaa kiyya sijalana si eegana si waamana maqaa keetiin biyya ko Oromia. Damn! Oh, I didn't expect the transition is a look. Ana maqaa keetiin maqaa biyya ta'e rooma sirbi kunii wayita garii beete sirba keessa jaalala keessa dabarsa lakkaan Oromiyaa faarsaa jira shuf bakka tanatti transitionii bakka tanatti chaalalaan baadiyoo dabaleesu dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoon akkataa waraabbi baay'ee takka namatti tola Gada Hamdaa Sumaaniyoo kana laalu jechuudha viidiyoon akkataa itti waraabdee aarifaa quality len wow layyette jedha malee yeroo soddaa kedhan aarifaa like what else sounding ke yaw jalqabayyuu normal beete jechawa adama guddaa expect godhe mucattii diqqoo faa gootee gafoote wara amma bakka sanatti illee torba'iyyee ho'itanne jedhu bakki ta'e jarri torba'iyyee akkana qabatee daansii hojii ho'ita ba'usulleen waaw look torba'iyyee ammas mucattii eenyu jara I don't know amin unama du'aa ila torba'iyyee hafuurri si jibbu si keessa habu amma ati haadha achi keessa dhaabbatana fakkaatti seem uffata tokko wow abet
abeet hizbii keenya akkatti bareedanii okay wait a minute jette asitti uffati ammaan arge kunneen uffata Oromoo bichaa miti Walaayitaadhaa kun I hope so look yeah Somali da sun maal balleesse coominu sun ka inni itti ni godhu akkasin godhini kati jetteen sun okay am only baat amma kanatti waan das namee takka seega jaba ijoollee xiqqoo tan namatti tolu amma wanni kana filateef naa gala jiraman kana qoy sanyiidhaaf midhaantu jira midhaan sanyiidhaaf lafa kaa'an waggaa dhufe itti deegan dhufe hunda facaasuudhaaf sanyii sayyoon qabaatin ati wanni ati facaastee midhaan gahaa biraa kaatiin qoburraa argattu waan takka illee waan hin jirreef so sababa kanaaf inni ammaan kana gachaa yeroo inni guddaan maali sanyii nurraan tuqinaa as jiru sanyiin tuqinaa ammallee fotoolee achitti argitan sunniin baay'een fotoolee kutaa Oromiyaa keessaa gootota baay'ee maraa jechuudha. Dhaadhaan dhiyoo soorramuu waan hin taane deemara TikTok miidiyaa kanarratti so I think I'll explain in Korea. Tokkummaa wayii mul'isa uffati amma jarri kaatu sun akka wayii aroon bicha. Taadha kun uffati ajaa'ibaa tokko kana uffati an baay'ee takka jaalladhu dubartii Oromoo irraa like dubartii lafa guddaa namni kana kaata yeroo baay'ee akkasumas warri gulleen ni kaata. Assalaamu alaikum seetta hay jettee ol seentu turam. Indeeti deesh daadhaa deesh woyi. Koyya ficcee. Iddee እግዚአብሔር ይመስገን jettee turam. Oh taawwala sun Hararee tara Somaalee seetta hay tuni Beenishaangul Gumuz gadaan akkamiyaan gadaan Oromiyaa bichaaf sirbaan jiru beete sirri dhammoonni amma godhan kun artistoota afaan Amaaraatiin sirba laalame waan afaan waan ganda jaraa keessa dhaatte Itoophiyaa maqaatu this is what we want biyya tana fudhachuuf nulleen akkana seenuu qabna malee muudii akkanaati yoon ta'in alaa kulli gabbaatee Oromoo bicharra yoo sirbite maan abbaa isa baal jettee malee wow ammaan kana amma seentu naarifa malee shuf ummata kaan maraa waliin qabee Oromiyaa biyya tootan jedhee jalqaba wow wait a minute torba iye amin jedhama moytoon ammanni akkasi du'aa isinii godhisin torba iye let's back to the video quality number 1 video akkaataa itti waraabdan layyatti ilaal hagira hamzaa gobas quality awwalayyuu dubbadhee jira sounding isaa nooqeeqa jedheera keessattuu ijoollee didiqqoo filattee akkana ijoollee akkana dannasuu kan isiitiif dammoo this is like bareeduma tokkoyyuu inni tokkoyyuu jaa'imtu akkana sirbitu achis deebisee kanatti olii guddaan maal eegarte
kaalcharoota warra ibsu kana maraa eenyu filattee dubartii filatte. Dubartii filachuu keetii fi tokkoffaan sunu cimina tokko mul'isa jechuudha. Sanyii yoo itti filattu. Agartee sanyii filate. Damn. Ay. Awwa ballo. Eno. Atoobisiin kanumatu baale bu'a. Ay ballo. Asitti look bro, this man bro like amma maal ibsu jira ma kana bakka tana maal ibsu jira sinif fakkaat wal qixxummaa wal danda'u gaseedha 2 versus 2 sungistak gin eenu nami direct godhe wanni kana mee dhumarra laalaa qoy director look I think as keessa mootii jira na fakkaate okay ka mootiin keessa jiru hafuura wanni gochuu hedee rabbi baasee jechuudha. Akkas kuno namni oduu gogorillee itti himaniituma laash jedhan malee waan ati dhufteeti dullaadhaan maa akkana goote maa akkas goote gim jedhan takka illee hin jirtu malee. Wow. Okay, I'm a director ala waanca Gadaa Hamda, director Gadaa Hamda. Look bro, lyrics and the melody mara is Gadaa Hamda, music arrangement nama biraati. Gin 16 film production dalaganii jiran jechuudha jarri kun. So an kana jedha an video keessa kanatti tole dubbadhee jira irra deebi'ee dubbachuu video keessa waan natti tole irra dubbadheera irra deebi'ee dubbachuu nama raachuu na fakkaate. Gin kan jaaladhe keessa inni sanyii jedhee waan caayedhee sanyii jedhee sanyii irratti stick ta'ee sanyii filatee dubartii filatee daa'ima filatee walqixxummaa bakka akkasii walqixxummaa kana filatee as deebi'ee dammoo kanniisa mootiidhaan isaan sanyummaa nagamta akka barbaachistu dubbatee Oromiyaa faarsee Itoophiyaaf keessatti hammachuu isaa isaaniif proud of you G. Kana malee kaadhaaf abbaan gosa jawaadhu siin jedha. Akasi video ke yoo laalte like godhi love brother keep it up kilatooma amma dhumaa nafan tonni fisinillee Oromoo tuuta kanniisa